Yeroo baay'ee viidiyoon nuti gadi buufannu qulqullina dhabu eega nuti gadi buufannee qulqullina dhabu keessumaayyuu viidiyoon barumsaa gaafa nuti gadi buufnee irraa ilaallee waan tokko baranna jenne viidiyoon sun qulqullaa'uu dhabu. Kuni maali? Aappii kamiin immoo gadi buufanna? Yeroo buufannu immoo maal godhuu qabna? Akkamitti gadi buusuu qabna? Akkasuma viidiyoo yuutuubii irratti fa'aa daawwannu ilaallu viidiyoon sun qulqullaa'uu dhabee wanni barruun viidiyoo sanarra jiru yookaan viidiyoo barumsaa yoo ta'e nutti mul'achuu dhabuu isaa. San akkamiin viidiyoo qulqulluu goonee yuutuubii irratti daawwachuu dandeenya? Akkamiin yeroo daawloodii goonu mootu viidiyoo qulqullina qabu bifa qulqulluu ta'een bifa bareedaa ta'een bifa namaa galuun gadi buufanna. Viidiyoos immoo yeroo buufannu aappiidhuma tokkoon viidiyoo audio fi viidiyoo akkamitti buufanna gosa lama goonee viidiyoo sila viidiyoodhaan jiru waan sila viidiyoodhaan jiru audio isaa gadi buufachuu akkasuma viidiyoo dhuma jiru sana viidiyoo isaa gadi buufachuu bifa qulqullinaatiin. Kana aappii sanaa fi akkaataa itti buufannu sin agarsiisu na faana tura. Aappiin viidiyoo buusuudhaan beekamu filatamaa yeroo ammaa namni baay'een itti fayyadamu kun yookaan Senaaptuubiidha. Senaaptuubii namni baay'een ni beektan ittillee fayyadamaa jirtan. Haa ta'u malee karaa gabaabaa yookaan karaa bifa qal'aalii ta'een akkasuma viidiyoo qulqullina qabu akkamiin buufachuu dandeenya yookaan immoo viidiyoo tokko audio isaa qofa akkamitti buufanna isa jedhuuf jalqabaa aappii Senaaptuubii kana yoo barbaaddan keessa seentanii keessoodhaan viidiyoo barbaaddan gadi buufachuu dandeessu yookaan immoo Facebook irra seentanii liinkii viidiyoo fudhachuudhaan haala kanaan fakkeenyaaf viidiyoo kana gubbaa kana dha'uudhaan kooppii liinkii kana fudhannee aappii sana keessa seenuu dandeenya. Karaan tokko isa kana. Aappii Senaaptuubii kana seennee haala kanaan yeroo seenne beeksisa kanarra dhaanee haala kanaan gubbaa kanarratti kooppii sana gadi dhiifnee sanbooda gara viidiyoo nu geessa jechuudha. Aappii kana yeroo itti fayyadamnu feenu feesbuukaan keessa seenuu dandeenya feenu yuutuubii wantoota garaagaraatu gubbaa kanarra jira kanneen keessaa akka barbaanne seenuu dandeenya. Amma yeroo seenne akkas ta'a. Yeroo barbaanne yoo barbaanne loogiin goonee feesbuuka keenyaan seenuu dandeenya wala yeroo aappii san buufne yookaan immoo akkasuma dhiifnee itti fayyadamuu dandeenya. Gubbaa kanarratti liinkii fudhanne sana akkas gadi qabuudhaan asii kunoo irra gad dhiifnee peesti goona jechuudha. San booda mallattoo sarchii kana ni cuqaafna. Yeroo akkasii cuqaafnee viidiyoon gama feesbuukii sun dhufee jira jechuudha. Daawulood bakka jedhu yeroo gadhaanee filannoo nuu fida jechuudha. Filannoo nuu fidee ka jalqabarra jiru sanduuqa lama keessa jiru kun audio mallattoo audio jala jiru kun audio isaa buufachuuf kana lamman keessaa tokkoon ka barbaanne audio isaa gad buufachuu dandeenya viidiyoo mucaa kana. Yoo barbaanne viidiyoo barbaanna taanaan viidiyoon kunoo sanduuqa shantu jira sanduuqa shanan keessaa meegaabaaytii jira jechuun humna qulqullina viidiyoo wal caala jechuudha. Ka tokkoffaarra jiru kun ka lammaffaa isa tokkoffaarra gaarii ka sadaffaa jara lammaffaa fi tokkoffaa sanarra gaarii ka akkuma ol deemuun gaarii ta'aa deema 540 kana bareedaadha jechuudha. Jara ajjiru kanarra yeroo garii 720 illee fiduutu jira viidiyoon gariin ka 1000 wayillee fidu jira jechuudha. Haaluma viidiyoon sun itti yeroo jalqabaa hojjetamee maxxanfamee wal qabatee jechuudha. Kanaaf amma viidiyoon inni dhumaa bareedaan viidiyoon kun ka irraa olii jechuun 540 ka dhumarra jiru kana isaan gadi buufannee viidiyoon kun qulqulluu ta'a jechuudha. Karaa gabaabaa kana dhiifneetuma osoo liinkiin fidiin Facebook marra osuma deemnu viidiyoo tokko yeroo agarree haala kamiin gadi buufanna. Akkasumatti yeroo viidiyoo tokko deemaa dhannee agarru Facebook irratti mallattoo sheerii tuqnaa jechuudha. Sheerii yeroo akkasitti gadi xunnee akkasitti dhufaa moorisa jedhu kana gajjallaa dhumarra jedhu kana ni cuqaafna jechuudha. Kajalee kana jechuudha. Yeroo akkasitti cuqaafnee aappii jiru mara peejiis feesbuukiis wantoota mara fida jechuudha. Miisenjarii wal qabatee san booda aappii Senaaptuubii kanatti gadhaana jechuudha. Senaaptuubiin asirratti daawulood jedhee jira malee maqaan isaan bahu mallattoodhaan nuuni beekna. Viidiyoo kana gara aappii sanaatti achi sheer goonaa jechuudha. San booda otomaatikii aappii san keessa viidiyoo kana dhaqee nu galcha jechuudha. Osoo liinkiin fuudhin jechuudha. Karaa gabaabaa. Amma akkasitti nu geessa yeroo inni nu geesse san booda daawuloodii akkatti godhatan amma sin agarsiisee ka'e haala kanaan buufanna jechuudha. Gama yuutuubiitis akkasuma. yuutuubii keessa osoo deemnu yookaan yeroo viidiyoon nutti dhufe yuutuubii keessa sheer goonee akkuma isaan sanatti nuu fidaa san booda feenu audio isaa buufanna feenu viidiyoo isaa buufanna jechuudha. Wanni nuti liinkii fuudhaa olluuf hin jiru. Yeroo akkasitti agarree viidiyoo tokko akkasitti agarree fakkeenyaaf sheer goona jechuudha. Beeksisa kana eegnee irraa cuqaaf irraa dabarsinaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheerii yeroodhaan haala kanaan gara aappii sanaa nu fida. Aappii san keessa seenne feenu audio isaa feenu eenyu isaa buufachuu dandeenya. Kun ammoo aappiin kun viidiyoon kun 720 hojjetame waan ta'eef awwaluma 720 ka qulqulluu ta'e buufachuu dandeenya. Yoo audio ta'e immoo jira gubbaa kana filannoo kana keessaa tokkoon buufachuu dandeenya jechuudha. Kun asitti kumni tokko daalachaa jira. Kumni tokko 80 jechuudha. HD kun
silaa inni too banamee isaa yoo buufanne irra qulqulluu ta'a irra bareedaa ta'a viidiyoo barumsaa fa'a haala kanaan yoo buufanne barbaachisaa ta'allee bareedaa ta'allee jechuudha. Kabiraa yuutuubuma irratti ilaaluudhaaf viidiyoo tokko yeroo daawwannu viidiyoon tokko yoo inni nutti mul'achuu dhiisee keessumaa viidiyoon barumsaa yeroo daawwannu fakkeenyaaf akkaataa yuutuubii jedhama viidiyoon kun viidiyoo barumsaati fakkeenyaaf fudhannu. Viidiyoo kana wanni kun viidiyoo barumsaa waan ta'eef sirriitti qulqullinaan laaluu qabna fakkeenyaaf jechuudha. Barumsa waan ta'eef qulqulluu ta'uu qaba. Akka nu galutti barruus ta'ee waan godhamu hunda hordofuuf jechuudha. Maal goona mallattoo tuqaa sadii kana cuqaafnee seetingis ka jedhu tuqna jechuudha. Yeroo akkasitti inni dhufee seetingisi mallattoo seetingisi filafiiti kunoo waa'ee viidiyooti jechuudha kunoo kana gadhaabna kwaalitiidha jechuudha kun. Kan akkasii yeroo gad cuqaafnee kadhumarra jiru kana ni tuqaamna jechuudha. Yeroo akkasitti tuqaamne viidiyoon kun 144 irraa aga 1,180 jira jechuudha. Viidiyoo kana 1,180 irra yoo godhe seeraan qulqullinaan daawwachuu danda'an jechuudha. Meeqarra jira wala kana ittiin daawwataa jiru 720 irra jira. Homaan jiru bareedaadha. Sanaa olitti qulqulleessee qulqullinaan daawwachuu yoon barbaade 1,180 irra godha haala kanaa jechuudha. Viidiyoo kana bifa qulqulluu ta'inaan daawwachuu danda'a yookaan irraa baradha jechuudha. Kunoo kwaalitii 1,180 irra jira jechuudha. Haala kanaan yuutuubii viidiyoo yeroo daawwattan kunoo advaansii jettu kan jallaa kana dhaatanii filannoo keessan yoo 300 wayirra jiraates 7 wayirra jiraates 1,000 wayitti ol fidadhaatii daawwadhaa haala kanaan barumsas ta'u yookaan uuma fedha ta'u nashiidaa ta'u keessumatti warri sirbaa faantu viidiyoo qulqullinaan hin buufattanullee hin daawwattanullee. Kanaaf filannoon keessa yeroo kamuu 1,080 ta'uu qaba. Bakka viidiyoon sun itti seevin ta'initti lama viidiyoo kana yeroo maxxansu namni kun 1,080 maxxansee jechuudha yookaan iditti godhe jechuudha. Osoo inni 720 kan iditti godhe ta'ee 720 ol ta'ee asiin haa bahuu hin danda'u. Anis yeroo sana yoo inni 720 viidiyoon kun kan maxxanfame ta'e anillee 720 daawwadhaa jechuudha. Inni viidiyoo kana kwaalitii godhee 1,080 hojjete anis 1,080 daawwadhee haala naa galuun deemuu danda'a jechuudha. Kanaaf kunis waan tokko isin fayyada. Waan akka barnootaa yeroo tokko yeroo daawwattan qulqulluu ta'ee isinitti mul'ata. Seevna aappii kana immoo eessaa buufanna isa jedhuu fi aappiin qulqulluun bareedaa ta'e Google Chrome keessa seentanii kunoo Chrome kanarra seentanii jechuudha. Seenaaftuuf jettanii akkuma sirra jiru barreessanii ni ba'a. Isa gala Play Store isin geessu dhiiftanii gara kaaniin keessa seentanii piroo isaa gadi buufattu jechuudha. Suni qulqulluudhallee bareedaadhallee. Warri ammoo Play Store keessaa isin buuftan baay'ee gaarii miti. Garuu ka Play Store irraa barsiisuutu eeyyamamu malee ka Google keessaa barsiisuun kun eeyyama manatti hin fakkaatu tarii na adabuu danda'a. Saniif isin ka asirraa dhiiftanii gama sana deemtanii Google Chrome'dhaan buufachuu qabdan malee asii yoo dhuftan amma kun akkuma sagartan gosa hedduutu dhufaa jira jechuudha asirratti. Kunoo gosa 4-5tu jira jechuudha fakkeenya sanaatiin. Kuni martisaatu faayidaan qabu aga sanaan qabu jechuudha. Kanaaf isin Chrome kana keessa seentanii warjinaala isaa achi buufattanii haalli itti fayyadamaa sana fakkaata. Aappiin kun audio isaa isiniif buusa, viidiyoo isaa isiniif buusa, isin ka barbaadan keessa buufachuu dandeessan jechuudha. Egaa akkuma nama isin agarsiise egaa viidiyoo asumarraa deemaa dhaxxaniituma viidiyoo ituma Facebook keessa deemtanu osuma YouTube keessa seentanu gara aappii kanaa sheeras gootan jechuudha. Gaafa gara aappii kanaa sheeras gootan gabaamatti yeroo inni isinii fide filannoo keessan audio fi viidiyoo keessaa tokko filattu eegasii ammoo meegaabaaytii isaa kaasin barbaachiseen gadi buufattu jechuudha. Barumsi kana fakkaata tarii namni kana hin beekne hedduutu jira. Haguma beeknurraa wal barsiisuutu gaariidha jedheetanii gara fuulduraatti waan beeknurraa wal hubachiifna galatooma.